Wanta isin barbaadeef inni guddaani ani hirkoo wajjin hojii hojjechuu hin dandeenye. Waan tokko isaa wajjin hojjedhee waanuma milkeessatu hin jiru. Isin immoo akkasuma itti yeroon isin ilaalu xinnoo nama hojiitis si aayina kanas qabdu. Ada bira hojii gurguddaatu jira. Maaliif walii wajjin hin hojjennu? Maaliif jireenyi keenya jijjiiramu isin wajjin hojjechuu filadhe? Hirkoon nama miti. Hirkoon namaa? Nama miti. Nama miti hirkoon? Nama miti. Amma har'aatittu hin turte. Gaafuma jalqaba nu argituyyuu nama hojii sitti fakkaanne turre jechuudha. Hirkoo waliin tokko hojjechuudha nu waliin homaa hojjechuu dhiisuu yoo. Jalqabumaan dogoggore. Amma kana booda na bira hojii guddaa jira. Hojii baay'eetu jira. Isa kanaaf garuu akkamitti hojjennaa? Yeroo akkamitti maal hojjennaa waan jedhu akkaataa hojii qaba waan ta'eef hin mari'anna sheekan. Isin garuu hojiif of qopheessaa. Ni qophiidha. Isin Hirkoon nama ta'uu dhiisuu isaa sii galuma isaatiifuu nuti hojiidhaaf of qopheessine. hirkoon nama maqaa hirkoof waan meeqan dhabee taa'een siin jedhaman. Nama addana keessa isin ijin lafa na taa'u mitiim sila. Kana booda kan dhabde hunduma sassaabdee fudhadhu. Qophaasi. Waan hundamaafiyyuu hamma har'aatittu hin turte malee kana booddee hojii baay'ee amma ani itti walii gala yaada keetti. Walii Yeroo galtaniitti. hundumaa Ani walii baay'ee. galee. Al tokko. Hello tiyya. Nag eeyyee. Amma moo? Amma naa mijeeta rakkoon qabu nan dhufa. Tole nan dhufa tiyya rakkoon hin jiru. Tole. Maalumaafuyi amma dhimma ariifachiisaa tokkoof namni na barbaade iddoo sanan deemaa isin garuu qophaa'a. Yaada kana deebinii mari'anna waan ta'eef irra deebinii haasawuun keenya nuti. Nun xumursiistu haasa'e. Haasofna nan deebi'a waan ta'eef. Tiyyaa jedheem gamtaatu tiyyaa jedhee asii deemaa jira ammee obama. Hirkoo natti fakkaachaa jira tiyyaa kan jechaa jiru amma. Hirkoo miti eenyu waliin haasa'aa jirre. Gamtaatu tiyyaa sa'uun bilbiltee heloo tiyyaa jedhee deeme. Tiyyaa ishee kam garuu. Ishumaa kan hirkoo taaga. Kan biraa. Mucaan kun duubaa dhufee hirkoo dursee tiyyaa ishee isaanuu bilbilaa fidee jirti. Hojiin haaraan nu argate kuni isa kan tiyyaa kan akka hin taane. Wal fiidha. An keessaan qabu. Eessatti immoo beektee bilbilteef? Isheetu bilbileef himi. Ay gamta. Gamtaan haala kanaan waan baay'ee nutti agarsiisa bari kan. Tokkodha nutti agarsiisan. Jaallanne ani yeroo dhiyootti gamtaan mana kanatti waan guddaa ta'uu musaan oolu. Armeeyyuu obaam kan keessaniin dachaa kan koon dachaa miti rakkinaan qabu akka kaalsii dhiiraatti marmartanii naa darbachuutti kaatanii uffata koo haa ta'u rakkinaan qabu akka isin dadhabsiise bee inni marmare yoo magalagashee marmare yoo jedhaman obaam maal yoo ol galagashitee immoo walitti marmartee jedheeman. Maal mana na keessa acuuccaan narra yerooni waggaa 100 caalaa acuuccaan narra yeroon asiiti mana na keessatti. Haa ta'u rakkinaan qabu. Hinga si dandeenye si baanneedha miti kun hundumtu rakkinaan qabu nan ba'a. Ba'i hankeenya jireenyi keenya toora qaba. Hankee toora qabu la naa dhufe. Naa galee maaliif akka uffata koo akkas gootan. Jireenyi kee wal keessa badaadha kan keenya nagaadha. Haa ta'u rakkinaan qabu. Namni tokko awwaalcha keessanirra naabbadhu awwaalcha koorra naabbatina. Cidha keessanirra naabbadhu armeeyyuu cidha koorra cidha maalii godhattu miti armeeyyuu cidha. Obaama. Haa ta'u rakkina qabu. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa namormaa. Maalumaaf marmartaniidha aman. Attamiina nofsee turaa yaa rabbii hundaa furaa. Cidha koorra namni tokko akka naabanne mana maaliin akka ijaarame hin beekne keessatti hin fuudhu anis sila. Maal kuni xiyya dhufaan jira kaa naa ari'ani kunoo dargaggeessi tokko mana isaarraa buqqa'eera. Deemiidha mini rakkina qabu.
utuuti gaa'ela baqattuu oofanii itti dhugashanii uffata dachaafatanii. Ay tiyya. Attamiin nufsee tura. Attamitti turraa mana na keessa. Qabamaadha. In qabdanii bilbila tiyyaa harmee ayyuu na jala deebitanii. Inni waan beeku uffata dachaafatu jettanii dhattanii qabdanii bilbila ishee. Natti namni natti haasa'u hin jiru hin jedhe tuffiin mana na keessaa hammam gahan jedhe man. Namni kabajee natti haasa'u gamtaadhayyuu. Gamtish. Uffata dachaafadhu naan hin jettu ati. Kan hojjenna naan jetta hundumaa. Inni gamtaa naa fidamee eebba gamtaadhaan naa fide. Gamtaan baanee. Qabamaadha. Harmee ayyuu teeleema qabdanii hidhattanii. Obaam. Aha nama ajjinii siin haasa'uudha uffati kee rakkinan qabu. Manaa bahiidha. Amma irratti na baattaniittu uffata koo seeraan naa kaa turtanii walitti martanii baay'ee galatooma. Tokko taa'ee moo tokko nyaatu jedhanii. Akka keessan hin ta'u Obaama. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa nama. Tole, dafnee xumura rakkoon qabu. Ayyee. Tiyyaan barbaadee ture. Tiyyaan dhimma dhuunfaaf eeyyama baatee turte. Asumaa deemte. Attamitti tuunan eeyyamsiisin isheedhaaf eeyyamtusi. Maal jechuudhaaf? Anamma tuun ka'ee haadha manaa keetiin lafa barbaadde dhaqee eeyyamee fi naaf eeyyamtaati. Kun dhaabbata. Dhaabbata an maal taa'aa jiran jedheen dhaabbataadha beekaa isa hooti. Amma eessa dhatteen jedhaan bilbilli isheen hojjetu. Abaluu isheen bira dhatteen beekan. Attamittitu jaalallee isheen mari'atamini eeyyamamaa fi boos. Moo aniifate akka kanaan duraa wal dudduuba deemnee suura wal kaasnee achii booddee ati moo bishaan keessa na cuubaa sana keessa naannoof. Lakkii dhimma kana araaraa yoo xumurre wayya. Yoo nagaadhaan xumurre wayya. Eessa dhatteetiyyaa? Hirkoo hojii qabadheeraa. Eeyyama fudhattee baate siin jedhee warra. Ani eessa bilbila kootuu hojjechuu dideen bilbiltaa fi reessamu kan keessin hojjetu. Ayitiyya maali attamitti ishee wajjin jiraattan jedhee man maal dimokiraasiin amma kana ga'u namni attamitti kana nama dhufee na eeyyamaa nan deemaa jedhee lafa barbaade dhaqa isa iyyuu jaalallee isaa jalaa bilbila cufate ani sammuun na cufame man attamittiin jiraadhan attama mala gaarii fidde garooti hojii dhiistee bakkee keessa akka isheen bashannantu moo maali eessaa fidde mala akkasii? Al tokko naa baata? Naa ba'i. Maal guyyaa dadhabsiisaan akkasii? Obaam. Walitti haasofnu? Na dubbiste? Ani akkasitti bakkee keessa jooraa oleen dhufaa olii nama wajjin oolu dhabee tiyyaa deemee biirootii ishee dhabee gamtaadhaa bilbilli isaa naan hojjetu. Ayirko. Tiyyaatti? Amma na dhaggeeffadhu seera na dhaggeeffadhu. Waa'ee tiyyaati sitti nama ati jaalatutu si gan. Dhuguma jiru sitti maa nama ati jaalatutu si gan. Maaltu nagana eenyutu naganana? Harka kee mirgaatitu si gane siin jedha. Kunoo baadhee olii gadi jooraa olee maal nagana kun maal? Naman jedhe malee harka keessa kanan jenne bani. Nama isa kamtu naganere? Gamtaa. Gamtaan naganuun haaraadha anaaf. Guyyaatti waan haaraa fidee sammuu koo booressaa oolamti. Kuni jireenya kee ganeem gamtaan yeroo dhumaatiif jireenya kee ganee hin beeku. Maal godhe?
sila ala teenyee beekaa inni gamtaa inni waa'ee biizinasii haasofna beektaa? Isa biraa akka ati homaan taanee haasa'aa turre. Achiin hirkoo wajjiniin baay'uma salphadhee iddoo baay'ee deemee salphadhee jedhee waa baay'ee nu taasise. Ani immoo biyyi nagaa jedhee waan baay'ee dhaggeeffannee wajjin hojjechuudhaaf pilaanii baay'ee baasa. Achiin hin bilbiltu tiyyaa? Eenyuuf anaaf moo? Maal sii bilbilti? Gamtaadhaan bilbilti. Tiyyaatu gamtaatti bilbilaa? Tiyyaatu gamtaarratti bilbili. Gamtaatu tiyyaarratti bilbili osoo hin taane tiyyaatu gamtaarratti bilbili. Cufaadhaan bilbilli tiyyaa bilbilli cufaan yoomii kaasee bilbiluu jalqabeessa. Erga bilbilanii waarratanii cufata. Jireenya gaggeessuudhaaf bilbilli immoo barbaachisu gaafa dhiiriif dubarri tokko wal bira gahan. Atamma waa'ee kanaan beektami? Daa'ima waan taateef. Gaafa dhiiriif dubarri tokko wal bira gahan bilbilatu cufama hojii jalqabaa. Amma kanatti jettu gamtaa fi tiyyaanii wal arganii jiruudha. Maal akka ittiin beektaa? Dafii naa koottu. Bareedaa koo dafii naa koottu. Idduma sanan taa'ee si eegaa. Waan jiru hundumaa wajjin haasofna. Waa'ee cidhaati na fakkaate. Haasa'ichi immoo haasaa cidhaati. Gamtaadhaan tiyyaatu bareedaa koo jedhaa? Bareedaa koo naa koottu jechuun gamtaan gaafii haasa'u akkana jecha waan haasa'eef bareedaa koo naa koottu jechuudha. Haa ta'u gaa erga isaan bareedaa koo jette siinijjinis yeroo jireenyaa baay'ee dabarsine akka maatiittis harmee hayyuudhaanis galatoomaa. Ulfaadhaa siin nageessanii kunoo harmee isinii milkaa'uufan jedhaa jedhiitti naayi. Eessa dhaqxa? Ofin ajjeesa. Hirkoo of ajjeesuun mala miti. Tiyyaan achi dhuftum. Ofin ajjeestum tiyyaan. Maaf waa'uma du'aa waa'uma of ajjeesuma duursiteen argamtu? Hoom yaaddaati. Gamtaa duursitee gamtaa fuuldura dhaabbattee tiyyaa fudhachuudhaan hin deemtu. Ganaa gamtaa duuba dhaabbattee ofan ajjeesaa ati of ajjeestus jiraattus garuu tiyyumaa jiraatte wayyadeen. Maal godha naannoo kamitti tola garra jedhan isaan? Ani maaliin beekaa garuu dhufe amma tanan dhufaa na eegidduma sanitti jedhe. Iddoo ta'uu danda'a kamaatti hin beekaan iddoo isaa walitti ta'uu argan. Waa si rakkisu? Waa si rakkisuu Obaama? Kaffaltii qabaa. Obaama ana yeroon du'uu fedhutti kaffaltii na gaafattaa ta'an. Waa walitti qabattee hoo jiraate naa kaffaltee oduu ta'ee deemu. Obaama madaa walitti mukaan horfuu dhiifnu? Maali si gargaaru? Hin baanaati. Dhuguma tiyyaan gamtaa bira jirti ta'ennaan achumattan achittan of ajjeesa. Si nama nuudha. Dhuguma tiyyaan gamtaa ani nama namu. Kottuun deemnaa dhiisate. Maaloo kottu ka'i kottu ka'i kottu. Gamta irra dhimma guddaa tokkoofan si barbaade. Waan tokko rakkoon hin jiru. Ana taanaan dhimma hojiiti taanaan waan tokko rakkoon hin jiru. Dhimma biizinasii ta'uu danda'a, dhimma nama wajjin hojjetamuu danda'a, sadarkaa mootummaattis waan hojjechuu barbaadde yoo ta'e waan fedhe wajjin mari'achuu dandeessan. Kan hundumaa miti gamta. Dhimma hirkoo fan si barbaade. Hirkoon siinis rakkise mini ilaal an harkaati piroojeektii meeqa akka dina jalaa kuffise. Iddoo meeqatti keessee wajjin nama taana jedhee waan meeqa yaaleeni. Waan hundumaa bishaanitti na jalaa naqe. Siinis kanuma si gubaa jedhamani siinis. Waan akkam godhu hiriyyummaa dhumatu na rakkiseeti malee mucaa sana nama hojii wajjin hojjetan miti. Dhugaan sitti. Ati garuu cimtuudha. Siin baay'een si dinqisiifadha. Akkamitti akka ati dandeessee wajjin jiraatte rabbi isa gubbanaaf beeka. Maaliif ta'a waanuma ta'uuf hin qabu mirkoon waan tokko. Ani hirkoo dadhabeen beeku. Hirkoo gaafan jaalladhu gowwummaa isaa wajjinan jaalladha. Tutin dhufin dura hirkoon nama nagaa ture. Cidhabaasa ta'uu maalisa ta'uu dur nama gaarii ture. Ergati dhuftee dubbii babbade gamta. Hirkoo nama amalan beennee fidee amala dur hin qabne fidee dhuguu jalqabee hattummaa shaakalchiistee hirkoon nama dabraatee ergati dhuftee kabajaan si gaafadha gamtaa ko. Hirkootti addanaa ba'e. Addan siiba. Addan ilaa na dhaggeeffadhu. Itti immoo nama akka hirkoo nama 10-15 qaba. Naman wajjin hojjedhu. Isayyuu ijoollee qaxalee akkamii tottoobaan jira. Tottoobaa wajjin piroojeektii meeqan diriirsee qabaan. Nama meeqa garuu nama haa ta'u. Xinnoodhuma ishee immoo namnis beeka waa yaaleeras waan ta'eef haa ta'u
wajjin hojjennee waa fooyya'aa fayyadamaa jedheeni malee hin fayyadamta turte. Utuu beekte daqiiqaa tokko ofirraa addanaan bayinii jetta turte. Waan an gochaa fi utuu barte addan irraa sii ba'a. Ba'i. Nan ba'a. In argita moo na argita. Na argita maaloo jettee deebitee na kadhatta maaloo adaraadhuma kee hirkoon guyyaa tokko si bira turetti. Yoomuu sin kadhadhu gamta. Nan dhageen sin dhaga'u gaafas. Sin dhaga'u. Itti yaadi. Waama si kadhadhuun hin qabu. Amma irraatti waan itti fiddeen hin argine hin gamta. Maal akkan fiduu danda'u sitti agarsiisa. Ani irraa daddasii ba'a. Hagas mara rakkoon qabu inni kun. Amma xinnoo yeroo sin qabu waan ta'eef deemaa haasa'uu dandeenya. Yeroo qabu. Eeyyee. Bu'uurri milkaa'inaa dhugaan carraaqqiif dadhabbii keenya kaleessaati. Eeyyee kan eegalles mul'ata waan qabnuufi. Qabeenya keenya muraasa xaarii keenyaan guddisuuf murteessinee yeroo kaanu hojiin daandii keenyarra yeroo imallu waan yaadne tokko raawwachuuf deddeebinee yoo yaallu kuula abdii of fuulduratti arginuun daran faayamnee mul'achuuf yeroo ariifannu michuu qabnaa gargaaraa dhiyoo kaayyoo keenyaaf kan amannu gammachuun keenya haguma dhamaaniin yeroo nuuf milkaa'u bu'aa keenyaan ol jennee kanneen biroof deeggaraa akka taanu. Baankiin waliin ture nu waliin itti fufudha. Baankii Oromiyaa, Baankii Uummataa. Smart Solutions mala gamnaa investoroota gamnaaf waldaa aksiyoonaa Ashwaa Teeknooloojii sirraa. Kaampaanii teeknooloojii ariitiin guddachaa jiru abbaa piroojeektii birrii biiliyoonotaa. Biyya keenyatti adda duree kan isa godhan teeknooloojiiwwan sooftiweerii 10 ol kan kalaqe Ashwaa Teeknooloojiis. Abbootii sheerii 200 qofa kan hirmaachisuu fi qooddattoota faayidaa addaa kan taasisu. Carraawwan investimentii yeroo gabaabaaf qofa argattan qabatee dhufeera. Investara gamnaa taanaan dursa harkaan gahachuudha. Aksiyoona xiqqaan 50,000 yoo ta'u, aksiyoona birrii 500,000 yoo bitattan waggaa 4 keessatti bu'aa birrii miiliyoona 6,900 birrii miiliyoona 1 bitannaan waggaa 4 keessatti hanga birrii miiliyoona 13 yookiin birrii miiliyoona 5 bitachuudhaan waggaa 4 keessatti hamma birrii miiliyoona 65 hammaarrachuudha. Teessoon Finfinnee naannoo 22 Moolii Taawun Square darbii 8ffaa qaamaan kottaa yookaan lakkoofsa bilbilaa kanneeniin nuu bilbilaa. Ashwaa Teeknooloojiis. Kun xiyyaadha miti kun. Eh? Obaam. Gamtaa? Xiyyaa. Xiyya. Maalni kun? Xiyya. Eenyudha kun hin jedhee maata eenyudha? Maal jechuudha? Maal jechuudhaan eessaa dhuftate asiiti ani hojiidhaati eeyyama fudhattee baatee eessa dhattee gaafa bilbilli kee mucufaadho. Attamni si ta'ee jireenya haaraanii anaan ala. Callisteen odeessina. Yeroo dhaqee hin jirtu hojiidhaaf eeyyama baate naan jedhan kunoo obboleessi koo inni dhugaa dubbatu immoo bilbiltee akkati waamte natti hime kunoo narratti kana goota hagamtaati tuu ana wajjin waamee hojjennu kana goota si amanuu hin dadhabeemaniiti. Isa dhugaadhaan man si amanuu hin dadhabeemani. Hirkoo waan Maal haasofta natti naasa'ini mee ani maatta ansi dhugaadha. Xiyyaadhaa kuni xiyyaa kooti ati. Kun maali itti bu'aa miti kanatti gantuun nama keessa jirti. Attamitti yaana irratti waan akkasii yaadda xiyyaan. Attamitti yaana irratti waan akkasii yaadda. Obsi nama. Hirkoo. Maalitti callistee odeessitu? Duriyyuu warri durbaa amma waan barbaadan argattani takka ta'e reefuu naa galee naaf. Gattaay. Na dhaggeeffadhu. Waan hundumaa gamtaa wajjin haaseera. Gamtaatti waan hundumaa himiira. Ma akka jaalaltu itti himte rakkina hin qabu. Isaa wajjin gargar ba'eera. Ati kottu rakkina hin qabu. Hiriyyaasaa yoo taate sitti qofaatti waan ta'e taasifte maaltu barbaachiseedha namni kun?
du'i naan jettu akkasumatti summii bittee naan laattu nan dhugaati. Rakkina summii dhuguun qabaan attamitti jaa Obsi, dhayaa ajjeesui. Dha'u? eenyuun xiyyaa moo Gamtaa dha'u? booddee dhooftaadhiis. Obsi. Maaliif waan haasofni ittiin himtu gamta? Garaa kun natti himi hin barbaadan jaalala namaa dhaga'uun barbaadu jaalallee koo namaa wajjin yeroo haasoftu dhaga'uun barbaadu. Na dhaggeeffadhu mee? Sila na gante maal eessaan si dhaggeeffadhan. Dabareenaa kenni nan haasa'a. Maal kunoo fudhadhaa dabaree fudhadhaa deemaa jiraadha deemnuun jedhee manii deemaa dhaqaati maal attami bilbila kee cufatte hin cufattanii bilbila keessanti maaliif cufaate bilbilli kee Ibsaan na biran turre galgalaa kaasee. si aankee maaf cufaate Ankoo sada galgalaa kaasee cufaatu achi na fuudhi kan wajjin bulannaan hin jettu obaa makara natti himtu maan dhaabadha ofin ajjeesu ani Hirkoo walii bilbilaniitiin amma walii bilbilanii wal arguu qabnaa jedhan. Akkamitti chaarjiin isaanii eeda galgala cufe. arra cufame jechuudha In amantaa isaan argaa jirtaa wal biratti? eewudhaati. Eewudhaati? Na beektam? aha atis hiriyaa qabdaati In amante? Ammuma amante? qabda taanaan dhaqi ilaaladhu jedhe iddoo biraatti beellamee jira taashe Akki yaan akka xiyyaati miti. Dabareen alaattu? maal godhu Hirkoo na dhaggeeffadhu mee? Waan hundumaa gamtaatti meera. Xumuruu? Nan aarsin hirku? Kana booda gamtaa wajjin akkatti ta'uu hin qabne itti meera. sitoo wajjin ta'a eessaan wajjin ta'a wajjin taatanoo Hiriyummaan keessan lamman asirratti dhaabbachuu qaba. Dhageesseetta? Gamtaatti waan hundumaa himeera bakka inni jiruttan irra sii deebi'a lamman keessan wal biratti arguu hin barbaadu kana booda. maal jechuudha Hirko. Kana booda yookaanis yookaan ana filatta. ansin filadhe Erga na filattee gamtaa wajjin argamuu qabdu. Hirko. Hojii hojjedhu jireenya kee jijjiiraa rakkina hojii dhabummaa kana keessaa si baasee wajjin nama taana hidhee gatiin sitti dhamee aha ati ana moo ishee dura beekta yuunivarsiitii eenyu wajjin turte ati xiyyaa koo wajjin ture akkasii yoom immoo wal bartan xiyyaani onnee koo keessa kan ishee turte kutaa 11ffaatii kaaseetu simisteera lammaffaa nan yaadadha akkasii garuu kan qaamaan walagaree erga eebbifamnee qaamaan walagar namni immoo yaada keessa dura nama lixa akkasii akkas taanaani bara jireenya rakkinaa gaarii isiniif haa ta'u homaa waan hin jedhu hin qabu eenyu wajjin nama ta'e gatiin dhameedha kun hundumtuu gatiin koo nama akkuma maan jira waan jiru anima Hirku na dhaggeeffadhaa. Ana hojiin qaba. As dhaabadhe isaatii meeqa isin wajjin haasa'uu hin danda'u. Garuu waan hin jechuu barbaade xumureera. Hojii koo deemuu qaba. Lammaffaa wal biratti isin arguu hin barbaadu. Dhageessanii? wajjuma deemna ka ati lammaffaa wal biratti sin arguun barbaadu siniinis ati hojii wajjin hojjennaa waan baay'ee wajjin hojjennu qabnaa siin jedheen ture mini hojichi lubbuu kee galaafachuu danda'a dhiisi hin yaadin yoo man irra deebi'ee si gaafadhe iyyuu tole hin jedhin